maqaabba kana ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Sagaleen keessan dhaga'amume harka keessan oluma qabaame maqaabba kana ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከበጀሞ አባ ኬኛ ሊቀ አእላፍ ሊባኖሩ ዘለቀ ኩታ ለለበ መጋላ ሸገርቲ Barreessaa olaanaa kutaa magaalaa Sulultaa fi kutaa magaalaa Manaabbachuu kabajamoo barsiisaa keenyaa Malaaka Saayil Luba Walda Maariyaam Hordofaa hoogganaa itti gaafatamaa olaanaa mana amantaa kanaa kabajamoo obboleessa keenya faarfataa Gazaayii Darajjee kabajamtuu obboleettii keenya faarfattuu hangafa keenya faarfattuu Feetala Warq ija waaqayyoo abboota lubootaa kennaan abbaa keenya qulqulluu Isxifiyaanos dachaatee kana sanarra bulee boloonni daaqonootaa umurii dheeraa waaqayyoo isiniif kennee mana isaa keessaa kan jirtan umurii dheeraadhaan waaqayyoon kan tajaajiltan abboonni koo waaqayyoo isin eebbisee ijoollee keessan tajaajilaniif isinis kennaadhaan kan tajaajiltan harmoonni koo barattoonni dilbataa abdii har'aa kan mana kiristaanaa ishii borii kan taatan daa'imman sanu jaallatee hanga du'aatti tokkicha lubbuu isaa osoo hin qusatiin dabarsee sanuuf kenne maqaa waaqa keenyaa qoricha keenyaa Iyesuus Kiristoos isa guddaa isa jiraataa ta'eetiinan nagaa isin gaafadha. Akkam guyyaa kana geessanii warri geessanne akkam guyyaa kana geessanii ameen. Galata isaa jennee akka isa jajannuuf akka isa kabajannuuf akka isa waaqeffannuuf kan nuuf eeyyame waa'ee qulqullootaa waa'ee abbootaa nuufis waaqa keenya kan nuuf ta'e jaalala isaa daangaa hin qabne nuuf baay'isee gaarummaa qabaanneef miti inni gaarii waan ta'eef arjummaa isaatiin jaalala isaatiin qulqullaa'aaf kabajamaa bakka ta'e kanatti kan walitti nu qabee ulfaataa maqaa isaatiif yeroo hundumaa galanni isaaf haa ta'u. Ulfaataa maqaa isaatiif yeroo hundumaa galanni isaaf haa ta'u. Dubrummaadhaan ulfooftee dubrummaadhaan kan deesse giiftiin haadha gooftaa obboleettii ergamootaa gonfoo wareegamtootaa abdii cubbamootaa haadha saba hundumaa nuufis haadha keenya kan taate qulqulleettiin dubaroo maadamee ilma ishee uumaa ishee dhaagatitti uumamtoota hundumaa jiranii walitti maqaan ishee kan kabajamee fi oloon kan jedhanuuf yaa ta'u. Ergamoonni wareegamtoonni toloonni jaallatamtoonni hundumtuu warri waaqayyoo isaaniin filatee kabaja warri isaanis immoo waan hundumaa olitti jireenya isaanii olitti amala isaaniitii olitti haala keessa jiran hundumaa olitti waaqayyoon kan filatan qulqulloota abboota keenyaaf ergamoota isaatii fi yeroo hundumaa maqaan isaanii kan kabajame oloon kan jedhanuuf yaa ta'u. Egaa waaqayyo yoo nuuf eeyyame daqiiqaa gabaabaa waliin turre jechuudha. Waaqayyo gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisuuf akka nu barsiisuudhaaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u. Inni yoo nuuf eeyyame inni yoo tole nuuf jedhe guyyaa har'aa mata duree taasifannee kan nuti waliin barannu Wangeela abbaa keenya qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irra jecha jiru ta'a. Jechichis akkas jedha: bulsee halkaniin gara gooftaa dhufee
jechuudhaan dubbata. Dursee halkaniin gara gooftaa dhufe eenyu laata? Inni halkaniin gara gooftaa dursee dhufu kun tarii guyyaa har'aa Waaqayyo jireenya keenyaaf kan ta'u tokkoon keenya kan sirreessu rumada keenya raafamaa yaada keenya isa socho'ee isa dhaabbachuu dadhabe jireenya keenya sirreessuudhaaf Waaqayyo gara jireenya keenyaatti fidee kan dhufu maali laata jennee gaaffii of gaafachuu dandeenya ta'a. Dhugaadha Waaqayyo gaafa gara keenya dhufu sababa malee akkasumaan gara keenya kan dhufu miti. Yookaan nu fayyisuuf yookaan caba keenya wal'aanuuf yookaan bakka kufnee nu kaasuuf yookaan abdii keenya isa cabe sirreessuuf gara keenya dhufa. Harree guyyaa har'aa kana manni kiristaanaa keenya waan hundumaan guutuu isheen taate ijoollee ishii akka ta'uufitti isa faffatoo barbaadu faffattee isa akaayii barbaadu akooftee isa daabboo barbaadu daabboo tolchitee tokkoon ijoollee ishii akkaataa amala isaaniitti kan soortu guyyaa har'aa mata duree kana kutaa kitaaba qulqulluu keessaa fudhattee ijoollee ishii barsiiftu jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee Waaqayyo balbala icciitii isaa banee hanga xumuraatti akka nu barsiisu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Maal jechuudhaan jalqabaa dursee halkaniin gara gooftaa dhufe jechuudhaan jalqaba. Akkuma jalqaba dubbadhe jecha kana kan nuti argannu wangeela abbaa keenya qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irraa seenaa kana guutummaa guutuu argachuudhaaf lakkoofsa 1 irraa gaafa jalqabnu ona warra Fariisotaa kan ta'e bulchaa hoogganaa itti gaafatamaa ummata Yihuudootaa kan ta'e Niqoodiimoos jedhamee nama waamamutu jecha kana dubbate. Isaaf jechi kan dubbatame halkan guyyaa ummata Israa'eliin yookaan immoo ummata Yihuudootaa kan hoogganu kan bulchu seera kan baasu isaan faana kan ta'u halkan garuu ogummaadhaan osoo sodaatiin dukkanicha cabsee haala keessa jiru hundumaan mo'atee gara gooftaa keenya gara qoricha keenya gara waaqa keenya gara Iyesuus Kiristoos dhufuudhaan miilla isaa jala taa'ee nama barachaa ture. Nama beekumsa isaa gabbifachaa ture. Nama cimee warra kaanii fakkeenya guddaa ta'aa ture. Ilaa eenyu har'aa mootii ta'ee haa hafu? Bulchaa gandaa ta'ee bulchaa gootii ta'ee namni mana kiristaanaa dhaabbatu namni qaddasiisu namni faarfatu namni Waaqayyoof tutamu jira laata'e ummata Waaqayyoo Niqoodiimoos irraati waan hedduutu baranna. Kanaaf Niqoodiimoos halkaniin dursee gara gooftaa isaa dhufee jedha. Maal gochuudhaaf? Nama kassasuuf miti yookaan himachuuf miti yookaan nama hadheessuuf miti yookaan waan dabaa yookaan waan dalgaa ta'e dalaguudhaaf miti yookaan immoo ummata warra hoogganuuf bulchu sana dadhabsiisuudhaaf marii hammaataa ta'e irratti mari'achuudhaaf miti. Isa jireenya ta'e isa nyaata bara baraa ta'e isa jireenya namaaf kennu Kiristoos irraa barnoota isa qulqulluu ta'e barnoota isa gara jireenyaatti nama geessu sana barachuudhaaf ilaa halkaniin dhufee jedha. Gaafa dhufu jireenyi isaa barumsi isaa hojiin isaa inni raawwatu gaafa inni du'aa kaasu
ijaan argaa ture gaafa inni jaamaa ijamanu argaa ture gaafa inni goobuu qajeelchu argaa ture eenyutu Niqoodimoos raajii kana hundumaa argeera raajii kana hundumaa hubateera erga hubatee booda miilla isaa jala taa'ee mi'aayina dubbii afaan isaatiin isa namatti tolu argee ati yaa barsiisaa dhugumatti isa ati gootu kana dinqii raajii ati raawwattu kana raawwachuu kan danda'u yoo gooftaan isa gargaare malee eenyumtuu kana gochuu hin danda'u ittiin jedhe kana jedhee hin dhaabne maal jedhe barsiisaa isa dhugaa taate gooftaa isa dhugaa taate akka Waaqa biraa dhufte nuti ni beeknaa ittiin jedhe baay'ee gaariidha. Ilaa Waaqa dhugaa ta'uusaa dubbii afaan isaa irraa erga hubatee booda ati barsiisaa dhugaa taate akka dhuftu akka beeknu ni beekna. Namni isa ati gootu kana gochuu hin danda'u dhugaadha. Isa inni du'aa kaasu isa inni jaamaa jabaru sana eenyumtu gochuu hin danda'u ka aangoo waaqummaa isaatiin aangoo mataa isaatiin kan eenyumtu hin kennineef sana ofii isaatiin du'aa kaasaa ture waan ta'eef dubbii afaan isaatiin cabaatu wallaanamaa dubbii afaan isaatiin isa du'eetu boolla diigee kaa'a. Alaazar guyyaa afuritti boolla keessaa ka'eera. Namoonni baay'een fayyaniiru. Sana kan hubate Niqoodimoos maal jedhee isatti gootu gooftaan yoo isaaf ibse malee gooftaan yoo isa gargaare malee eenyumtu gochuu hin danda'u ittiin jedhee. Tarii nuti gaafa walii keenya bira deemnu maal dubbanna maal jenna maal karoorsina wal hadheessuu wal hammeessuu boollatti wal darbachuu eessaan obboleessa keenya akkamiinu akka hadheessinu isa sana miti buna irratti mana farsootti mana dhugaatiitti jireenya garaa garaa keessatti gaafa jiraannu gaafa deemnu gaafa wal bira geenyu maalidha kan nuti dalagnu uummata Waaqayyoo. Niqoodimoos garuu waa'ee dhugummaa Kiristoos isa jiraataa sana dhugaa ba'e gaafa kana Kiristoos akkasittiin jedhe እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ መንግሥተ ሰማያትን ሊያይ ዘንድ አይችልም አለ። ነምኒ ለመፋሂን አለቱ ታናን dhuguman siin jedha mootummaa koo ijaan arguu hin danda'u mootummaa koo galuu dhaaluu hin danda'u ittiin jedhe dalgatti galeela. Yommuu inni akkasittiin jedhu namni mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf lammata dhalachuu qaba gaafa ittiin jedhamu እንዴት ሰው ከተወለደ በኋላ ካረጀ በኋላ እንዴት ሰው ትልቅ ሰው ከሆነ በኋላ ወደ እናቱ ማህፀን እንዴት መመለስ ይችላል? akkamitti danda'a gara haadha isaatti yookaan immoo namni erga dulloome booda akkamitti lammaffaa dhalataa hin danda'amu. Ija fooniin yoo laalu ija fooniin isa yaadnu isa beeknu kanaan yoo laalle hin danda'amu. Garuu karaa Waaqayyoo aangoo nuu kenneen ni danda'ama. Lammaffaa dhalachuun gaafa inni akkasitti gongumu gaafa inni akkasitti gaafii dhiyeessu Kiristoos akkasittiin jedhe irra deebi'ee ilaa Niqoodimoos hin sodaatin hin shakkin dhuguma dhugaan siin jedha namni bishaaniif hafuurarraa yoo dhalachuudhaaf baate mootummaa koo galuu hin danda'u. Lammaffaa dhalachuun kan danda'amu bishaaniif hafuurarraadha. Ilma Waaqayyoo jedhamu kan danda'u ilma Sillaasee ta'uu kan danda'u ilma ergamoota ilma qulqullootaa ta'uu kan danda'u namni yoo bishaaniif hafuura Kiristoos irraa cuuphamee qofaadha. Galaana Yordaanos keessaa gaafa cuuphamu qofaadha. Kanan taane taanaan namni lammaffaa dhalachuu hin danda'u. Lammaffaan dhalanne immoo taanaan jireenya bara baraa isa iji namaa hin argine isa gurri namaa hin dhageenye sana maal gochuu hin danda'u argachuu hin danda'u. Dubbii Waaqayyoo faana jirtu sagalee Waaqayyoo faana jirtu Waaqayyoo hunda keenya faana haa ta'u. Kanaaf Niqoodimoos Waaqayyoon gaaffii gaafate. Waaqayyoon gaafa gaaffii gaafatu Waaqayyoos gaaffii isaatiif deebii quubsaa laateefi deebii quubsaa kenneefi
maaliifin jedhee namni maal gochuudhaaf mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf lammataa hafuura qulqulluu bishaanirraa dhalachuu akka qabu jala mureetu itti himee jedha. Ummata waaqayyoo har'a ni bisan gaafa mucubbaa waaqayyoo fudhannu ijoollee waaqayyoo taanee aloota waaqayyoo taanee sanyummaa isa biyya lafaarra jiran qomoo isa biyya lafaa sanyii isa biyya lafaarraa natti kaawwannu isa dhuunfilee kan Kiristoos taaneerra kan Kiristoos hin waamamneerra qomoon keenya guyyaa sana kaasee Kiristoos malee lafa kanaa miti itti waamamni keenya abbaan keenya qomoon keenya warra nu dhalan haadhaaf abbaa keenya miti maaliif sanyii san duune sanyii san dabarre Kiristoos irraa waan dhalanneef jechuudha. Kanaaf nuti qomoon keenya samiidha. Eegaman kiristaanaa keenya tsoomii taasisan tsoomii guddaa kun erga eegalee har'a guyyaa torbee torbaffaarra jirra. Torbee torbaffaa kun immoo Niqoodimoos jedhameetu waamama. Manni kiristaanaa keenya Niqoodimoos jettee torbee torbaffaarra kan isheen moggaastee maqaa nama guddaa kana maqaa barsiisaa Yihuudootaa maqaa namicha isaa Oomaa Fariisotaa keessaa waamame isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala taa'ee dubbii jireenyaa isa dhaggeeffate isa barate sana isaan maqaa isaa moggaache jechuudha uummata waaqayyoo. Niqoodimoos jechuun hiikkaan maqaa isaanii kan moote kan injifate hoggana nama guddaa jechuudha. Abboonni mana kiristaanaa keenyaa gaafa nu barsiisan torbeen keessa jiru torbeen torbaffaun kun Niqoodimoos biratti maqaan isaa abbaa maal jedhamee waamama jedhanii abboonni keenya gaafa nu barsiisan torbee warra hin amanne jedhameetu waamama. Maaliif jennaan Omoon namichi guddaan kun Niqoodimoos keessaa ba'e keessaa filatame kun Fariisonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatti kan hin amanne yeroo hunda isa kan shakkan yeroo hunda isa irratti warra guunguman waan ta'eedhaaf Niqoodimoos garuu beekaa hubataa barsiisaa Yihuudootaa waan ta'eedhaaf isaan keessaa filatamee isaan keessaa bahee dhufeetu gooftaa jala taa'ee gaafa baratu gaafa inni jijjiiramu isa duukaa warri turan warri isa beekan hundumtuu maal ta'an isa hordofanii gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufanii barnoota isa dhugaa barachaa turanii waan ta'eedhaaf jechuudha. Ummata waaqayyoo sagalee waaqayyoo faana jirtu sagalee waaqayyoo faana jirtu waaqayyo hunda keenya faana haa ta'u. Kanaaf torbeen torbaffaan nuti amma irra jirru torbee warra hin amaniini jedhama. Isa kana wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 6 hanga 12tti gaafa ilaallu Fariisonni barnoonni isaanii ilaalchi isaanii shakkiidhaan kan guutame ta'uusaa gaafa dubbatu maal jedhaa barnoota Fariisotaarra akkuma kana barnoota Saduuqotaarra fagaadhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu argina jechuudha. እናንተ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ ተጠበቁ እያለ ሲያስተምራቸው እናያለን። በርኖታ ፈሪሶታራ ፈጋዳ የቹሳ በርኖን ሳን ሸኪ ዋንቴ ዋቁማ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረይ ነመን ዋንቴ ይሰረት ወረ ጉንጉመን ዋንቴ ዳፍ ጀቹዳ ኡመተ ዋቀዮ ኤጋ ኒቆዲሞስ halkan dukkana osoo hin sodaatin bineensa halkanii sodaatin halkan keessa waan baay'eetu jiradha kan nama arguufi baay'eetu jira ifti baay'een hin jiru namni halkan gaafa deemu tarii boolla bu'uu danda'a tarii gubachuu danda'a tarii bineensi isa nyaachuu danda'a tarii namni gaafa halkan deemu nama argachuu illee hin danda'u ummata waaqayyoo namni halkan deemu maal argachuu hin danda'u maal argachuu hin danda'u
nama argachuu hin danda'u. Halkan deemtanii halkan deemnee nama argachuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan halkan keessa kan deemu bineensa nama nyaatu ta'uu danda'a. Tarii nama barbaannu hin argannu, nama argachuu dandeenya. Garuu nama barbaannu argachuu hin dandeenyu uummata Waaqayyoo. Mee namaatu warri argattan, nama barbaaddanii nama kan argattan. Halkan keessa namni hin jiru. Yoo argattanis namoota warra hatan, namoota warra nama alaban yookaan immoo shiftoota yookaan immoo warra nama ajjeesan lubbuu baastota argachuu dandeenya. Irraan kan hafe nama nu gargaaru, nama nu jabeessu, nama gadda keenya keessatti nu bira dhaabbatu, nama imimmaan keenya nurraa hatu argachuu dhabuu dandeenya. Har'a namni nama dhabe nama meeqaa gadda isaa keessatti boo'ee imimmaan isaa lolaasee nama qaba jedhee abdatee abdachuu isaatiin kan qaanee nama meeqaa har'aa nama abdattanii kan qaanooftan, nama abdattanii kan yayyaatan, nama abdattanii lafatti abdattanii kan dhabdan, imaana keessan kan nyaate, kennaa isinitti kennitan kan nyaate nama meeqa uummata Waaqayyoo. Kanaaf halkan gaafa deemtan nama argattanii, nama argachuun kan danda'amu ifa keessa yeroo deddeebi'an qofaadha. Ifa keessa gaafa deeman qofaadha. Ifti immoo ifa biyya lafaa kan jedhame Kiristoosidha. Wangeela abbaa keenya qulqulluu Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 gaafa dubbifnu akkas jechuudhaan dubbata. Ifti biyyi lafaa anadha, ifa kootiin deddeebi'a, namni anaan jiraatu dhuguman isiniin jedha dukkana keessa hin deddeebi'u, ifa keessa deddeebi'a jedha. Ijaa dubbii sagalee isaatiin maqaan isaa kan kabajame haa ta'u. Namni isa faana jiru, namni isa faana jiraatu, namni isa faana deddeebi'u dukkana keessa hin jiraatu. Maal keessa malee? Ifa keessa malee. Kanaaf dukkana keessa nama hin barbaadinaa obboloota ko. Dukkana keessa nama hin soqinaa. Dukkana keessa nama fiduu hin danda'amu. Namni dukkana keessa nama barbaadee nama argee hin jiru. Ifa keessa malee gaafa ifa keessa deddeebinu nama argachuu dandeenya. Isa garaa keenya, isa hawwii keenya, isa yaada keenya, isa akka garaa keenyaa nuu ta'u, isa cama keenya sukkuumu, isa mo'icha keenya imimmaan keenya haqu nama argachuu dandeenya. Akkasin taanu taanaan osuma boonyu hafna, osuma hin xannu, osoo hin qabin deebina, osuma barbaannu osoo hin argin deebina. Maaliif nuti iyyuu dukkana keessa jirra. Dukkana keessa yoo hiixattan waan qabdan hin beektan. Dukkana keessa qabuudhaaf yoo hiixattan waan qabdan waan gadhiistan hin beektani. Kanaaf waan qabnu hin beeknu akkamitti nama barbaanna. Kanaaf dukkana keessa gara gooftaa dhufe. Dukkana jechuun rakkina, dukkana jechuun boo'icha, dukkana jechuun gadda, dukkana jechuun qormaatadha. Sana hundumaa dandamatee, sana hundumaa mootu gara gooftaasaa, gara abbaasaa, gara isa jireenya namaa kennu, gara Kiristoos dhufe. Eenyutu? Niqoodimoos. Har'a nuti maal keessa gara Kiristoos kan dhufu? Gaafa mijatu, gaafa wanti nuti yaadne guutu, gaafa hawwiin keenya milkaa'u, gaafa kaayyoon keenya galma ga'u, gaafa sanadha. Miti gara Kiristoos, gara jireenyaa, gara burqaa jireenyaa isa ta'e, gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufu kan nuti qabnu gaafa mijate qofaa miti, gaafa uffannee miidhagne qofaa miti, gaafa nyaannee, gaafa uffannee nuti tole qofaa miti, gaafa qoramnus, gaafa jibbamnus, gaafa ari'atamnus, gaafa lagni nutti guutus, gaafa qoree ta'ee lafti nu waraanus, gaafa sanas gara Kiristoos, gara jireenyaatti dhufuutu nurraa eegama jechuudha. Niqoodimoos halkanicha osoo hin sodaatin, osoo hin dhufin, osoo hin dadhabin maal godhe? Gara gooftaa isaa gooftaa Yesuus bira dhufe, miilla isaa jala taa'ee barate. Gaaffiin isin gaafadha har'aa Niqoodimoos akka Niqoodimoos kennaa baay'ee osoo qabanuu Waaqayyo kennaadhaan kan isaan mil'ate, kennaadhaan kan isaan daawwate, kennaadhaan kan isaan ilaale. Namoonni baay'een har'aa aangoo isaaniitti fayyadamanii maal gochaa jiru? Warri biyya bulchan
maal godhu aangoo isaanii maaliif oolaa jira har'a ummata waaqayyoo yoo aangoo qabaatte aangoo kee maalitti fayyadamaa jirta obboleessa kee boochisuu obboleessa kee hidhuu obboleessa kee dararuu obboleessa keetiif waan hamaa kiyyoo hamaa diriirsuu moo ittiin mana waaqayyoo ijaaraa jirta ittiin mana waaqayyoo suphaa jirta ittiin tajaajiltoota jabeessaa jirta ittiin daandii karaa mana waaqayyoo nama geessu jajjabeessaa jirta gaaffii yoo kana hin taane kisaaraa nagadaa jirra yoo kana hin taane boolla boriitti awwaalamnu qotachaa jirra maaliif waan har'a facaasee haamta waan ta'eedhaafi namni qamadii facaasee xaafii haamu hin jiru namni boqqolloo facaasee nuugi haamu hin jiru waanuma facaasee haamta waan facaasnee haamna kanaaf maasiin keenya maal biqilchaa jira har'a maasiin keenya maal biqilchaa jira gaarii moo hamaa jallina moo gaarii isa kam facaasaa jirtu isa kamtu biqilee jira maasii keessanirraa Kiristoos har'a osoo dhufeeti maal haamtu maalitti kennitu maalitti hiixattu maalitti hiixannaa Niqoodimoos nama guddaa hangafa Yihuudootaa nama ta'e qabeenyaanis nama beekamaa beekumsaanis nama guutuu aangoodhaanis nama homtuutti nafne ture garuu kana hundumaa baateetu aangoon isaas hir'uu akka ta'e qabeenyi isaas homaayyuu akka hin taane beekumsi isaas homaayyuu akka hin taane barateetu isa lafa kaa'eetu miilla gooftaa jala taa'ee nama waan qabnu hundumaa dhiisee miilla gooftaa jala taa'u akka taanu gooftaan nu gargaaru gara isaatti nama deemu akka taanu gooftaan nu gargaaru nama baay'eedha har'a aangoon biyya lafaa gowwomsee mana kiristaanaa keessaa kan baase kiyyootti ta'ee qoraattiitti ta'ee lubbuu isaa kan madeesse fayyina bara baraa kan harkaa lafa kaa'e kan isa dadhabsiise nama baay'eedha aangoon dhuguma waan damarreetti fakkaate ummata waaqayyoo lakki aangoon dhimma yerooti dhimmi lubbuu garuu dhimma bara baraati darbitee jiraatti haala kamuu keessa darbitee jiraatti kanaaf lubbuun keenya fayyina barbaaddi aangoon keenya qabeenyi keenya beekumsi keenya lubbuu keenya miidha taanaan lubbuu keenyaaf qoree ta'e waraana taanaan ummata waaqayyoo daandiin keenya daandii badiisaati adeemnu akka Niqoodimoos gara gooftaatti adeemnu miilla isaa jalatti haa kufnu dubbii afaan gooftaa keessaa ba'u haa barannu yoo akkas hin ta'in fayyinaan waliin arginu jechuudha ummata waaqayyoo kanaaf abboonni mana kiristaanaa keenya waa'ee halkanii kana hiikanii gaafa nu barsiisan halkan jechuun tokko cubbuudhaan hin jedhu halkan jechuun maal hin jedhe sagalee waaqayyoo faana hirtu fuulli keessan waan dadhabe fakkaatamee sagalee waaqayyoo faana warri jirtan halkan jechuun maali jechuudha hin jedhe halkan jechuun maalidha fakkeenya cubbuuti abboonni mana kiristaanaa keenyaa kan isaaniif gale wangeela kan hubatan hiikanii ijoollee isaaniitiif lafa kan kaa'an halkan jechuun fakkeenya cubbuuti jedhaniitu nu barsiisu maaliif jennaan Niqoodimoos fayyisuu harka gooftaa raajii harka gooftaa dinqii inni raawwate sana ilaalee miilla isaa jala haa taa'u iyyuu malee guutummaa guutuutti cubbuu isaa fudhateetu dhufe nama cubbuu isaa fudhatee gooftaa bira dhufu gooftaan nu haa taasisu cubbuu keessan fudhadhaati koottaa cubbuu keessan fuudhaati koottaa gaafa sana qulqullooftanii galtu gaaf sana fayyinee eeggalla gaaf sana bilisa baanee eeggalla kanaaf Niqoodimoos inni seera kakuu moofaa seera kakuu isa bara horiitii barateera seerri bara kakuu horiitii immoo mucaa namaa fayyisuu hin danda'u gara jireenyaatti nama fiduu hin danda'u maaliifi aarsaan yeroo sana ture aarsaa lubbuu namaa gonka fayyisu miti aarsaa lubbuu namaatiif jireenya bara baraa kennu miti kanaaf osoo hin fayyin barnoota horiitii bichaa barateetu cubbuu isaa fidee dhufe maal isaa fidee dhufe cubbuu isaa fidee dhufe kanaaf cubbuu isaa fidee haa dhufu iyyuu malee namni cubbuu isaa baatee gara gooftaa dhufu cubbuu isaa fuudhee hin deemu kun jecha waaqayyoo isa amanamaadha
jecha waaqayyoo isa nama hin qaanesneedha. Cubbuu isaanii baattatanii dhufanii cubbuu isaanii fudhatanii namni galee hin jiru. Waaqayyo waaqa amanamaadha. Waaqayyo waaqa nama qaanessu miti. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti akkas jedha. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate hundumti keessan baadhaati koottaa. Ani maalan godhaa? Isinirraan salphisa, isinirraan fuudha, isinirraan fuudheen isinin boqochiisa. Dhuguma kan nama boqochiisu isa waan ta'eedhaafi. Qabeenyi namaa nama boqochiisu, beekumsi nama boqochiisu, aangoon nama boqochiisu. Kana hundumaa Niqoodimoos irraa argineerra. Firri keenya warri nuti itti abdanne nama boqochiisan gaaf ta'e guyyaa teerra ga'anii nu ganu, guyyaa teerra ga'anii nu dhiisanii deemu. Halkan deemnee miti guyyaa keessayyuu gaafa ta'uu dide gaaddidduun keenya iyyuu gaafa dukkanaa'u nu gana. Gaaddidduun gaafa guyyaa ta'u ganamaaf galgala yoo ilaaltan gaaddidduun keessan saantimeetira yookaan kiiloomeetira meeqa dheerata. Gaafa guyyaa ta'u gaafa rakkinni ammaatu gaafa gaddi baay'atu garuu gaaddidduun keenya si dhiisee deema, si dhiisee godaana. Kanaaf kan nama boqochiisu namaa miti, kan nama boqochiisu waaqayyoo keenya isa hanga du'aatti lubbuusaa namaa kennu, isa hanga du'aatti tokkicha lubbuusaa namaaf hin mararfanne isa qofaatu isa qofaatu nama boqochiisa. Kanaaf kana kan hubate Niqoodimoos gara gooftaa isaa gara Iyesuus Kiristoos halkaniin dhufe. Maal isaa fidee dhufe hin jedhee? Maal isaa fidee dhufe? Maal fidee dhufe? Cubbuu isaa fidee dhufe. Nama cubbuu isaa fidatee waaqayyoon miilla isaa jala taa'u gooftaan nu haa taasisu. Hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa halkan jedhanii kan isaan ibsan inni lammaffaan immoo fakkeenya amanuu dhabuuti jedhu. Dhugumatti abboota mana kiristaanaa keenyaa waaqayyo umurii dheeraa isaaniif haa kennu. Mana qulqullummaa kana kan nuuf kenne gooftaan maqaan isaa ammas kan galateeffame haa ta'u. Fakkeenya maaliiti? Fakkeenya amanuu dhabuu, fakkeenya shakkii. Sababiin isaa Niqoodimoos akkuma dura jechuudhaaf yaale hojii harka gooftaa isa ajaa'ibaa, hojii isaa isa nama dinqisiisus kana haa ilaalu malee, ilaalee haa ajaa'ibsiifatu malee. Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos bira gaafa dhufu garuu guutummaa guutuu waaqummaa isaa amanuudhaan waaqa ta'uu isaa amananii kan inni dhufe. Maaliif jennaani durumaa kaaseeyyuu wangeelli qomoo warra Fariisotaa ni himata ture. Maal godha ture hin jedhe? Qomoo warra Fariisotaa ni himata ture. Maaliif? Sababiin isaa warri Fariisotaa shakkitoota turan, warra hin amanne ture. Waaqummaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos warra ganan, warra tuffatan. Gana Iyesuus Kiristoos dhalateetu dhala namaa saba Israa'eliin dukkana keessaa ifatti kan baasu nama biraadha jedhanii ganaa eegu turanii. Kanaaf maal jedha wangeela Silaasinitti himeerraati barnoota Fariisotaa irraa of eeggadhaa jechuudhaan dubbata. Barnoonni Fariisotaa maalidha? Shakkuudha, amanuu dhabuudha, ganaa dhufee nu fayyisa jedhanii eeguudha. Kanaaf barnoonni isaanii barnoota jireenyaaf nama geessu ifa bara baraa kan ta'e gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irraa isa nama fageessu waan ta'eef isaan irraa of eeggadhaa, isaan irraa fagaadhaa. Barnoota dhugaa isa ta'e Kiristoosiin isa duukaa deemaa, isa amanadhaa, isaanis jiraadhaa. Jireenya bara baraa isa dhugaa ta'e isa bara baraa ni argattu jedhetu dubbata jechuudha. Egaa